Akkam jirtu daawwattoota keenya, daawwattoota YouTube chaanaalii keenya, YouTube chaanaalii ofiiti yookaan Oromiyaa Film Industry Tube irratti kan nu beektan hundumti keessan qophii keenya har'aa kanaan qabadhee kan isiniif dhiyaadhe. Qophiin koo har'aa kun akkamittiin Adobe Premiere fayyadamnee yookiin software modern ta'e kana fayyadamnee akkamittiin viidiyoo hojjechuu akka dandeenyu, walirraa barachuu, walirraa hubachuu akka qabnu isin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Haga xumura qophii keenya kanatti seeraan na caqasaa, na hordofaa isiniin jedha. Waan gaarii tokko akka hubattan abdii guddaan qaba. Adobe Premiere keenya kana eega bannee booda gara jalqabaa irratti file kan jedhu jira. File bira deemna, new project gaafa jennu jalqaba irratti maaluma nuu fida. Akkasitti antiilti dedee fidan yeroo hundumaa nuti maal goona name kan jedhu irratti maqaa keenyatti laatannaa jechuudha. Fakkeenyaaf ofiiti. Ofiiti. Isa booda immoo itti aansinee maaltu jira? Maqaa yookaan name kan jedhutti aanee location kan jedhu. Location jechuun bakka itti faayila keenya save godhannudha. Bakka itti faayila keenya save godhannu browserii keessa gallee bakka barbaanne nuti desktop yoo ta'e, flash yoo ta'e, hard disk yoo ta'e saniin booda eega bakka barbaanne itti godhanneen booda nuti save eega godhanneen booda select folderii keenya godhannee folderii keenya filannee booda maqaa folderii keenyatti kennannee keessaa baana formaatota kana qaba jechuudha. Formaatota fakkeenyaaf ingest setting kan jedhu kana kutaa itti aanutti fakkeenyaaf ingest dubbing maal nu fayyada? Kaameraa 4K standard yookaan high quality dhaan waraabamee dhufe low resolution goonee hojjennee eega xumurree booda immoo high quality itti deebinee akkamittiin export akka godhamnu nu fayyada. Isa kana yeroo marsaa itti aanutti walii wajjin ilaalla. Kun default warra kun default mataa isaa danda'e waan ta'eef nuti homaan tuqnu jechuudha. Default warra kana formatii kompiitara keenya yookiin software keenya ofiisaatiin nu kaa'udha waan ta'eef jalqaba irratti name fi location eega xumurree okay jennee baanaa jechuudha. Tole egaa daawwattoota keenya eega okay jennee baanee booda inni optionoota garaagaraa qaba. Optionoota yookaan interfeesiin software keenya kun asiin nutti argamaa jechuudha. Interfeesii software keenyaa kana yookiin akkamittiin qoonnee yookiin beeknee itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu irratti software keenya kun eega new project eega jennee booda kallattiidhumaan kana nuuf fida jechuudha. Eega kana nuuf fide garri kun maalidha, garri kun maalidha, garri kun maalidha, kun maalidha kan jedhu isaan arfan baay'ee barbaachisoo ta'an suni warra kamii warra jedhu amma isinitti himaa jechuudha. Tokkoffaa irratti project panelii. Project paneliin keenya kunoodha. Eessatti argama? Miila jala software keenya gara bitaatti argama jechuudha. Project panelii jechuun storage yookiin bakka itti faayila keenya keeyannudha jechuudha. Ittaanee maalidha? Isa import goone sana eessa keessa keenna? Project panelii keessa keenna. Ittaanee immoo maalidha? Tools panel. Tools paneliin wantoota hedduu of keessaa qabu. Kun akkuma argaa jirtan selection tool, razan tool, pen tool, hand tool, sleep and text. Hand tool, pen tool, razerii sleep yookaan trip yookaan ripli wantoota hunda of keessaa qaba jechuudha. Wantoota itti fayyadamuu dandeenya. Warroonni kun faayila keenya kan nuti itti waatti dabaluu dandeenyu, itti hir'isuu dandeenyu, kutuu kan dandeenyu, keessaa balleessuu kan nuti ittiin dandeenyu warroota kana fayyadamneeti jechuudha. Tuulsota kana jechuun kiraateeraa yookiin maateeriyaalii jechuudha. Bakka maateeriyaalota ittiin sisirreessinu jechuudha. Ittaanee maalidha? Timeline indicator yookiin working area yookiin bakka itti hojjennu jechuudha. Wantoota hojjennu hundumaa eessatti hojjenna? Timeline kee irratti hojjenna jechuudha. Kabiraan inni xumuraa maalidha? Program panelii. Isa hojjennee xumurre bakka itti keessatti ilaallu jechuudha. Mee practicaliyaan isinitti agarsiisu. Jalqaba irratti bakka kana irratti import media to start jedhameti. Kana nuti jalqaba irratti file then import jenna. Faayila keenya gashachuudha jechuudha. Akkamittiin faayila gashanna kan jedhu yookiin shortcut methodin isaa control I tuqna jechuudha. Faayiloo koo fideen gashadha jechuudha. Eegan faayila kana gashee asina fida. Hanga faayila kana guddisuuf xiqqeessuun barbaade asuma list icon and icon view and list view kan jedhu tan tuqa jechuudha. Isaan gaafan tokko faayila koo al takkaan xiqqeessa, al takkaan guddisaa jechuudha. Asuma keessatti immoo folderii haaraa uummachuun barbaade akka godhee fakkeenyaaf kan sound s amma immoo kabiraa asirratti immoo video akkasittiin sagalee qobaattiin folderii uumaa fi soundiif qobaattiin akka ittiin foldera uumaa fi jechuudha. Barbaanne kun immoo maal jedhama? How to creating a new folder into our project. Yookiin projectii keenya keessatti akkamittiin foldera haaraa uumanna kan jedhudha jechuudha. Ishee kana new bin kan jettu tuqne tokko goonaa jechuudha. Saniin booda project panel ilaalleerra, tools panel ilaalleerra, timeline indicator ilaalleerra, program panel ilaalleerra, source panelin
additionally yookiin akka qaama shanaffaatti kan nuti itti fayyadamnudha jechuudha. Maaliif isa finne sana kan nuti keessatti bannedha. Fakkeenyaaf kallattiidhumaan viidiyoon gashee kanarratti double click gaafan godhu double click gaafan godhu source panel irratti dhaqee naa bana. Bakki kun source panel jedhamti jechuudha. Isheen kun source panel jette waamte jechuudha. Viidiyoo kana immoo bakka hojiitti fidachuu waan barbaade yookiin timeline indicator kanarratti waan fidachuu barbaade maaliin godha? Dragging godha achees jechuudha. Drag goonetu achees fidde. Yoo barbaanne immoo optionii lammataan yookiin kallattii lammataan control Z duubatti nu deebisaa jiru. Right click godheen new sequence from clip gaafan jedhu innis akkanattiin kallattiidhumaan naa banaa jechuudha. Argitanii? So yeroo hundumaa selection tool tuqnaa selection tool maaliif waan biraa yoo tuqne waan biraa irratti hojjeta effect waan tokko irratti hojjechuu dandeenya waan ta'eef paanaalee tokko kan of eeggachuu qabna. Maal select akka goone jiru. Amma fakkeenyaaf ammoo maaliin select godheeraan raazar toolii. Yoon jemme dheedha seddamatti akka sambu ta'een akka godhe naamsu kun maanni hojiin isaa maali hojii raazarii kukutuudha jechuudha. Shorti katiin isaa maanni shorti katiin isaa keedha. Raazar tooliin immoo kan nuti ittiin select godhan immoo maalidha? Qubee caa yookaan C tuqne amma fakkeenyaaf kanarra jira. Viyoon tuqe selection tool. Siyoon tuqe maalitti nageessa? Milaacii koo yookiin raazar toolitti nageessa jechuudha. So faayilota koo san kukkute sana control Z dhaan duubatti nan deebi'a jechuudha. Andoo jechuudha. Faayila keenya kana eegas itti fidannee maaliin godhaa? Qaama barbaachifne tokko gidduudhaa kutee baasee qaama biraa fidee gashachuun barbaade kanasii haga asittan kutaa. Haga asitti kuteera ammas asitti kuteera barbaade ammas asii fi asitti ammas kuteen viidiyoo biraan fidee gashaa jechuudha. Bakka kana duwwaan godhadha. Selectionii tuqeetan keessa deleetiin tuqaa asiis deleetiin tuqaa jechuudha. Amma viidiyoon koo bakki kun duwwaadha screeniin koosii duwwaa ta'ee argamaa jechuudha. Waan asitti fidee garuu viidiyoo qabaa jechuudha. Bakka kana waan biraa fiduun barbaade asumaan control ayin tuqaa viidiyoo biraan fidee gashachaa jechuudha. Fakkeenyaaf kanan fidee gashadhaa jechuudha. Hajennu viidiyoo kanan gashadha. Viidiyoo kana eessatti double click godhachuu turkuteetan source panel keessatti. Sabooda eessaa geessaatti fudhadhu. Fakkeenyaaf markiin as immoo amma ta'e immoo deemeetan ammas asitti markii awwati. Ishee kana duwwiin fudhachuu barbaade. Viidiyoo duwwiin fudhachuu barbaade drag video only naan jedha. Sagalee duwwiin fudhachuu barbaade drag audio only naan jedha. Amma viidiyoo duwwiin barbaade. Yoo lamaan isaa barbaade immoo asuma irratti viidiyochuma irratti ol dhaqeetan lamaanuma isaa akkatti drag godhadha. Argitanii? Lamaan isaa fidachaa jechuudha. Sabooda bakka itti duwwaa kana walitti bituun barbaade harkaan walitti bitatu hin taane deleetiin tuqa selektiira. Walii gallee ammas bakka itti ishee kanattis ammas viidiyoodhuma sana fidachuun barbaade akka godheetan gadi fida. Isa booda bakka itti kana walitti bituun barbaade select godheetan ammas bakka itti kana select godhee walitti buta. Maaliif bakka duwwaa yoo ofe iskiriinii keenya hin gurraachessa waan ta'eef jechuudha. Yeroo baay'ee rakkoon sagaleen nama haasa'u hin mul'ata viidiyoon jala irra keessa waan hin jirreef iskiriiniin keenya hin gurraachaa jechuudha. Adeemsa biraan immoo short cut yookiin viidiyoo keenya cut gochuu barbaanne select goone control K tuqna ammas akkasin deema asii akka deeme ammas viidiyoo ko select godhe control K tuqa isheen select godhadhe kana duwwiin balleessuu barbaade yookiin kanan balleessuu barbaade wante right click godheen repeal delete galaagalummaan delete repeal delete maalidha wanaan jettanii repeal delete ni ega select godhanne right click jennetu right click goone mataa ishee irratti repeal delete tu gaafa kana goonu maalluu fida ofiisaatii balleessaa ofiisaatii bakka walitti naqata bakka duwwaan kaa'u jechuudha. Garuu mootu fakkeenyaaf ishee kanaanii delete harkuma duwwiidhaan balleesseeti bakka duwwaa jira. Argitanii garaagarummaan isaa kana jechuudha. Duubatti deebi'u ammasii control Z gadiin fayyadamaa jechuudha. So viidiyoo koo kana amma ilaaluun barbaade argitanii kaameraa kamitti darbee ilaalaa deebi'ee immoo sanumatti darbe. Maaliif viidiyoo isa kana kuteedhaan fidee gidduu gashee jechuudha. So barnoota keenya har'aa keessatti akkamittiin akka faayila gashatan akkamittiin faayila gashanne eessa keessa kanuu kaa'u faayila gashanne yeroo hundumaa project panel yookaan harka bitaa gara xumuraa keenyadha. Yeroo baay'ee project panel keenya kana nu jalaa dhossuu danda'a. As maaltu jira project panel bira libraryin jira browseriin jira infoon jira effectiin jira. Ishee kana mallattootti kana xunneetasi project panel kan jedhu. Ishee kana tuqxanii waan bira tuqnaan iddoo biraa dhaqa. Inni osala argitanii kanaaf ishee kana xunne maal goona project panel tuqnaa jechuudha. Asirraas immoo yeroo hundumaa edit kan jedhu tuquu qabna. Asii effectii kalerii waanota garaa garaa tuquu qabnu. Hamma dhattanii bartanitti tuquu isin hin gaafatu jechuudha. Kanaaf isin amma
maal qofa select gootu yeroo hundumaa selection amma fakkeenya select kan ta'e jiru editing keenya select goone ittiin fayyadamna. Haala kanaan barumsa kana yeroo gara biraatti akkamittiin clip hojjechuu akka dandeenyu yookiin akkamittiin animation text garaa barreessuu akka dandeenyu immoo kutattaa wajjin ilaalla. Asuma wanti utuun isinitti hin biran dabarre kana ol fakkeenyaaf bakki nama jiru kun V1, V2, V3, V4 jedha. Waan akkasitti bubbee la selection kun halluun kuni ajoo maalidha? Tuqne select ta'eera jechuudha malee waan biraa miti jechuudha. Shi V1, V2, V3 achi gadi immoo maanni audio 1, audio 2, audio 3 jedha. Garri gadi kun sagaleedha jechuudha. Fakkeenyaaf sagaleen mute gochuu barbaanne akka dhagaamne kana tuqxaneenaan sagaleen keessan hin dhagaamu. Soolo jechuun tokkitti ishee kanaadha jechuudha. Sagalee baay'ee yoo jiraate shi kanaaf kun tuquu isin hin barbaachisu jechuudha. Asirratti kunis yoo tuqxanii off godha viidiyoo keessan ciruma isaa gurraacheessa. Kanaaf maal gochuu qabdu tuquun qabdan toggle animated yookiin toggle view jedhamti isheen. Toggle view keenya kana toggle view kana yookiin tuqnee irra taanaan toggle view tuqnee irra taanaan nu jala balleessaa jechuudha jechuudha. Ilaaluu qabdu ishii hin jaamsa jechuudha jechuudha. Kan biraan logged yookiin qulfiidha kun. Kana tuqnee irra taanaan asirratti achi goruu hin danda'u jechuudha. Viidiyoo keenya amma akka barbaanne akka bunne akka butuu hin dandeenyu. Maaliif hidhameera waan ta'eef ishii. Aan fakkeenyaaf utuun immoo kana immoo irraa hiikeeti viidiyoo immoo akkasiin goggodaadha hin deddeema. Argitanii viidiyoon keenya kun tablaasha'uu danda'a jechuudha. Egaa xumurree booda cufuu yeroo cufannu akka namni nu jalaan tuttuqne viidiyoo keenya loogoon hidhannee baanaa jechuudha. Kun kana fakkaata hagammaatti waan hordoftan galatoomaan isiniin jedha. Kutaa itti aanutti viidiyoo kana caalu wantoota garaagaraa akkamittiin akka hojjennu kiliipii akkamittiin akka hojjennu kutaa itti aanutti waa wajjiniin barannuuf adaraa keessan like share comment naaf godha. Ofiiti YouTube channel kan jedhu keessa galaati yookiin Oromiyaa Film Industry Tubi jedhaati seenaa. Namoonni qaamaan barachuu barbaadan manni barumsaa keenya aga level 2 amma yeroo ammaa film production guutummaa isaatiin beekamtii addaatiin kennaa kan jiruuf marsaa lamaan tokko eebbisiisee qaba. Ammas barsiisaa waan jiruuf bakki argama keenyaa qaamaan namoota barachuu barbaadan Buraayyuu Gamoo Fiqiruu darbii lammaffaa irratti argamna. Omarsi Cinematography Training Center jedhaati qaamaan deemaa dhaqaa dubbisuu dandeessuun isiniin jedha. Turtii gaarii.